Attam jirtu fayyaa keessanii ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, shamarree Oromoo, saba Oromoo, hordoftoota koo har'aa waan tokko dubbannaa jedheetanii dhufe. Wanti kunii waan Oromoon hundumtuu irratti yaaduun irra jirudha. Haala biyya keessaa akkamittiin deemaa jira? Haalli biyya keessaa kun maal fakkaata? Ormi akkamittiin nu ilaala? Nummoo akkamittiin of ilaalla? Maal gochuutu nurra jira? Maal ta'uutu nurra jira? Gaaffii gugurdaa qabna. Gaaffiin kunii maal akkamittiin deemuu dandeenya? Deemsi keenya maal fakkaachuu irra? Maal faa gochaa jirra? Wanti nuyi goonu kunii gara kamitti nu baasa? Gara isa hawwinu Oromiyaa ishee walabataatiitti nu baasamoo akkuma kanaan duraa danqaraa hin taane xaxaa haala sakaalamaa wayii tokko keessa linnee afanfaajjii wayii tokko keessa linnee akkasumatti njooraa hafna. Inni jedhu kuni nama baay'ee yaaddessa. Nama baay'ee yaaddessaa, nama baay'eetti itti yaadaa, nama baay'eetu dhugaadhumatti haala biyya keenya keessaa kana haala saba keenya keessa jiru baay'ee yaaddessaa waan ta'eef namni baay'ee yaaddaa jira har'a. Garri nu itti yaanu, garri nu itti deemnu maalitti isa jedhudha. Hammi tokko, hammi ribaa dammaqe tokko deenjerii dhufaa jiru ilaaleetu maaliif muuxannoo kanaan dura qaburraa waan argerraa, waan dubbiserraa, waan baraterraa muuxannoo gara fuulduraatti maanno wanta egereen keenya maal akka fakkaatu namoonni tokko tilmaamuu danda'u. Namoonni tokko immoo waanuma har'aa kana ilaalanii, waanuma har'aa irratti gammadanii, waanuma har'aa kana ilaalu, waanuma har'aa kana awwaajessu, waanuma har'aa kana sirbuutu mul'ata. Inni kuni of dura ilaaluu dadhabuun keenya. Waggaa 4, waggaa 5, ji'a 2, ji'a 3 yeroo ittaanuuf, waggaa ittaanuuf ilaaluu dadhabuun keenya mudaa guddaa sabi keenya qabu akka sabaatti qabnu mudaa guddaa furachuu dadhabneedha. Mudaa kana akkamittiin furanna? Maal gochuu dandeenya? Inni jedhu gaaffii saba keenyaa, gaaffii nama keenyaa, gaaffii barataa, gaaffii namoota sabboontota ta'anii namoota egereen Oromiyaa kana fakkaachuu qaba jedhanii warri amananii xiinxaluun irra jiranidha. Xiinxalanii immoo karaa soquu, daandii agarsiisuu ilaa kanan nu baasaa. Kanatu gara bilisummaatti nu ceesisaa. Karaa kana deemuu qabna. Karaa kana fakkaata deemsi keenya kan jedhu tilmaamuu danda'uu qabu. Akkuma galaanaatti gara jigeetti dhangala'ee namni deemuudhaaf hin danda'u. Akka karaa kana fuulduraa ta'uun hin danda'amu. Baay'ee ulfaataadha. Kanaaf ani si'a baay'ee hamma hin danda'e namoonni hamma danda'an walitti daddabarsanii wal barsiisuudhaan, kitaabaan wal barsiisuudhaan, barumsa walii kennuudhaan, edukeetii wal gochuudhaan, political discussii gochuudhaan, dargaggoo kana immoo involvii gochuudha. Serkalii tokko keessatti politikaan kun yoo guggubatee naanna'ee achitti gubatee hafa malee gadi hin yaa'u. Karaa yaasuudha, dargaggootti gadi baasuudha, quba keenya, harka keenya diriirsuu danda'utu nurra jira. Dargaggoo keenyas barsiisuu danda'u nurra jira. Har'a waa'ee barsiisuudhaan kan inni qabadhee dhufe. Har'a kan inni qabadhee dhufe waa'ee Adwaati. Adwaan kuni baay'ee ho'eetu ayyaana guddaatu ta'e har'a. Adwaan na yaadadha jabana Haile Sillaasee, jabana Dargii hamma kanan turre. Jabana Mallas Faas badaa miti. Dhaqanii dhumatu warri hoogganoota Itoophiyaa kuni dhaqanii ababaa jala kaa'anii waan akka daraaraa wayii kana jala kaa'anii achi galagalanii dhumatu boquu gadi qabatanii maal jedhu. Habashaan immoo waan intini ishee kana gofaroo ishee maaloo ishee godhattee baandiraa godhatteetu jaarsoliin kun iyyitee sifachi fiiddee goraadee fa'aa baatteetu fokkortii waa akkasiitiin dhumata ture. Amma garuu inni har'aa kuni xiqqoo ishee keessa ba'e.
maaliif laata? Maali isinitti fakkaata? Maaliifitu hamma kana Adwaan kun exaggerated ta'e? Keessumatti immoo Oromoon maaliifitu Oromoon keessatti involved ta'uun barbaachise? Maayin intentionii isa booddee jiru dudda isaa duuba isa jirutanii isinii wajjin ilaaluu barbaadan. Maaliif Adwaan ayyaanni Adwaa maaliif akkasitti hoo'e? Inni jedhu gaaffii guddaadha. Gaaffii kana hamma dandeenye deebisuu yaaluutu nurra jira jechuu kooti. Akkanatti dhaga'amutti Adwaan kun maaliif hoo'e? Maaliif namni hammi kun iyyaa olee, namni hammi kun yaa'ee, dubbiin kun guddaa ta'ee, inumayyuu hiriira irratti bahee, namni baay'een interesting garaagaraa achirratti converge godhee maaliif akkasittiin hoo'ifamee exaggerated ta'e out of proportion maaliif fuudhanii deeman? Sababatu jira. Sababi isaa siyaasiyaa jabana seenaa kanatu Adwaan sun akka inni kana godhu godhe. Maaliifi jedha. Biyya sana keessatti mootummaan wayyaaneen ijaartee turte federaalizimiidha. Federaalizimiidhaan deemaa ture. Namni sabaaf sablammiin hamma danda'ame hamma tokko afaan isaaniitiin dubbachuu daangaan isaanii beekamee maaloonni jedhamu kuni federaalizimiin kuni sobasa ta'uu maaloosa ta'uu hamma ta'ee garuu wayyaanee waa tokko gochuu yaalteetti. Namoonni uummanni garaagaraa sabaaf sablammiin walitti dhufee mirga tokko argachuudhaan afaan isaa dubbachuudhaan walitti ba'ee dubbachuudhaan daangaan koo kana jechuudhaan of baruudhaanii jiraateera. Amma inni kuni maal godhee dhaqeetu Itoophiyaa isa jedhu, Itoophiyaa Lu'aalawinnat isa jedhu, Itoophiyaa agaree isa jedhu, Itoophiyaa wannee isa jedhu, tokko nuyi isa jedhu, nuyi biyya tokko isa jedhu sana Itoophiyaa isa jedhu sanatu awwaala. Isa uwwisi, isa aguuge. Yeroo Itoophiyaan sun aguugamu mootummaa Habashaatu, hiree Habashaatu, egeree Habashaatu aguugamu. Habashaan yeroo hundumaa taayitaa isa oliirra taa'anii garba nu godhatanii akka garbaatti nu ergachuu barbaadu. Inni isaan ittiin nu goomsanii Itoophiyaa Lu'aalawinnati. Itoophiyaa isa caaluu Itoophiyaadha nuyi Itoophiyaa uummata mannaa namni hundumtuu naashinaalitiin beer beresabiin achi keessa jiru sabaaf sablammiin achi keessa jiru hundumtuu Itoophiyaa tokko ta'ee akkasittiin akka mul'atu barbaadu. Maaliifi birookiraasii isaanii, siistemii isaanii waggaa dheeraaf ijaarratanii waanta dhufaniifi isaan gubbeerra taa'u baruma baraanii nafxanyaa sirna nafxanyaatu deema isa jala jiraannaa jechuudha. Kanaaf inni isaan Itoophiyaadhaan Itoophiyaa irratti maraatanii. Amma gaa Adwaan kun maaliif ka'e? Adwaan kun kan inni ka'eefi amma ethnic federalizimiin kun federalizimiin sabaaf sablammii hammatee jiru kuni waan Habashaadhaaf ilmaan nafxanyaatiif mootummaa isheetiif irree isheetiif dadhabina guddaatti uumeef waan laamshesseefitu isa deebisuudhaaf Abiifaan rakkataa jiru amma. Kooriin Amaaraa naannaa mooraa kiiloo 4 sanatti walitti qabamanii kan isaan galgalaa ganama hojjetaa jiranii Itoophiyaa Lu'aalawinnat sana seenaa isa durii deebifna kan Haile Sillaasee kan Itoophiyaa Minilik sana deebifna jedhanii hamma du'anitti humna qabanii irratti bobba'anii isa hojjetaa jiru. Amma gaa isa kaasuudhaafi waan tokko uumuutu irra waan uummata kana hundumaa raalii godhu. Waan uummata Oromoo, Kambaataa, Haadiyaa, Walaayitaa warra Saawuzii kana kan raalii godhu uumuutu irra. Inni kun egaa Adwaadha. Ayyaana Adwaa kana. Ayyaana Adwaadha nutu dhaqee moo'ee biyya Tigree keessattitu asii fardaan maaloodhaan dhannee moonee. Kanaaf akka Itoophiyaatti dhannee moonee mo'umsi sun nuuf ta'a kan jedhuudhaanii namni Oromoo akka inni ka'u akka inni dhaqee ayyaanessu puushii godhu ijoolleen Habashaadha. Kanarratti hamma tokko saksiidii waan godhanatti fakkaata. Inni gaa sababni inni guddaan isa tokko Itoophiyaa isa jedhamu isa laaffate kana onnee Itoophiyaawummaa sana kaasuudhaaf Itoophiyaanizimii sana riijubineetii kan inni godhu. Reincarnated kan inni qabu inni badee ture inni doomee ture inni cabee ture sun akka inni deebi'ee lalisu akka inni biqiluufitu hamma kana exaggerate godhan.
fardi Oromoo dhaqee moo'eera loleera of course loleera moo'eera garuu moo'icha kana eenyutu itti galateeffame eenyutu itti fudhate Miniliktu fudhate ijoollee Amaaraa ijoollee Habashaatu fudhate Oromoon keessaa qaba hin qabu fakkeenyaan isinii kenna akkuma yeroo second world war lola addunyaa lammaffaa Ingiliziin yeroo Hitlerii wajji wal lolu Hindii kumaatama dhibbaan kuma dhibba meeqaan dachaasee dhaqee biyya Afrikaarra biyya Eeshiyaarra biyya lafa Mussoliniidhaaf lafa Xaaliyaaniidhaaf Hitler itti lola banan hundumaa irratti dhaqee lole. Warriorsiin Hindiidhaa akka jirutti dhiiga isaanii dhangalaasan. Dhangalaasanii deebi'anii mana isaaniitti galan. Galateeffamaniiru namni galateeffate hin jiru. Eenyutu moo'ee jedhamee himamu? Ingilizootatu moo'ee jedhamee himamu. Jarmanii kan moo'ee United States'idha, Ameerikaadha, Ingiliziidhaaf Raashaa jedhamee moggaafama. Waa'een Hindii ka'eera hin kaa'an. Hindiin akka garbaatti hidhatte. Gooftaa isheetiifitu lolte. Akkasuma Oromoon garbatu dhaqee lole. Gooftaa isaatiif lole. Eenyuuf Minilikiif, eenyuuf ilmaan Habashaatiif, eenyuuf ilmaan Nafxanyaatiif dhaqee loleetu dhaqee Xaaliyaanii moo'ee deebi'ee dhufee ofii garbummaa isaa sana fudhate. Kana gaa Oromoon ayyaanessa. Mee jedhana ilaala. Har'a gaaffiin Oromoo tokkoonsaa waan deebi'ee hin jiru. Waa'een afaanii hin deebine, waa'een Finfinnee hin deebine, waa'een daangaa hin deebine, uummanni inni buqqa'aa jiru. Finfinnee walakkaadha uummata buqqisanii. Laga Xaafoo, laga Daadhii, Sabbataadha ari'anii garadiif ashkarii godhanii biyya sana keessatti kadhattuu ta'ee jira. Uummanni naannaa sana. Har'a yeroo Oromoon akka ittiin duudee Adwaa ayyaanessu maal irraa argate mootummaa kanarraa? Adwaa ayyaanessuudhaan maal argate Oromoon? Jabana Minilikis wanta sarara ga'e beekna. Adwaa moo'ee dhufe. Jabana Haile Sillaasee dhaqee Xaaliyaanii moo'ee dhufe wanta irra ga'e beekna. Jabana Haile Sillaasee inumayyuu yeroo Xaaliyaaniin dhufte afaan Oromoo beekamee afaan Oromootiin dubbachuutti ka'e afaan Oromoo baruutti ka'e namni. Dhugaa dubbachuudhaaf akka kootti Nafxanyaarra Xaaliyaanii wayyannu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Nafxanyaarra waan tokko difereensii hin qabu. Inumayyuu aramaneedha warri kun. Xaaliyaanii caalaa kan Oromoo miidhe Habashaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf gaaffiin kun hundumtuu utuu jiruutu gaaffii sadan lafatti dhiisee kabarchaachaa jaallata Oromoon. Kabarchaachaa waan akkasi flaashii kanaaf maraadha Oromoon. Farda yaabanii hooji maanni deebiin tokko hin deebine. Gaaffiin gaafatame tokko hin deebine. Namni hooma tokko jedhe hin jiru. Isaani amma kan isaan kana qopheessaa jiranii fi tokkoffaa Itoophiyaawwinetii sana kaasu number 1. Lammata Itoophiyaa biyya jedhamtu ijaaruudhaaf, unitary governmentii dhaabuudhaaf, federaalizimii sana diiguudhaafitu akkasittiin Itoophiyaawwinetii isa jedhu kan akka kaasanii borganama yoo achi as ba'anii namni dura dhaabatu hin jiru. Maaliif Itoophiyaadhaaf ka'a? Onnee sana kaasaa jiru isa awwaalame isa federaalizimii nu jalaa awwaale jedhanii boo'an kana isa kaasuudhaaf. Kan biraan sababi kan biraa kan natti fakkaatu eega uummata kana kakaasanii booddee sentimentii antaay Tigraay isa jedhu. Uummata Tigraay wayyaanii irratti sentimentii sana deebisanii akka inni rejuveneetii godhu, akka inni re-energized ta'u, akka inni deebi'ee kan gochaa jiru. Maaliif amma Tigree sodaataniiru. Kanaaf addanaa sobanii Itoophiyaadhaa maaloodhaan kabaroo kana rukutanii yooduma lolli dhufellee namni kun utuu kun hin qabbanaayini onnee kanaan irratti duula kan jedhu gowwummaa kana Oromoo tuffii irraa kan ka'edha. Ilmaan Habashaa kan isheen akkasittiin kana over exaggerate goote maraattuuf malee waan kan biraan hin jiru. Waa'een Adwaadha. Waa'een Adwaa har'a waanti dhalate hin jiru. Oromoon achitti du'eera. Oromoodhaan waa godheera naada zero waa tokko hin godhe. Kileemii godhee dhaqee iyyee dhiisee deebi'ee garbummaadhuma isaa jira. Mee ilaala biyya Ameerikaa keessatti gurraachi Ingilizii loleera. Buffalo Soldiers maal gurraachumti mataansaa gurraachi mataansaa loleera. Gurraachi loleera. Waa'ee gurraachaa namni kaasu jira har'a. Ingilizii
kanumti akka gaariitti lole warra gurraachaati. Warra gurraachaati. Warri gurraachaa kuni maqaan isaanii hin kaa'an. Ilaalaa jiran. Nuni attamitti nu ilaalu beektu. Oromoon inni hin dammaqini biyya kana keessaa gurraachi maal jedhu beektu. Gurraacha bifa lama jira. Gurraacha bifa lama jira. Tokko House Negro jedhamu. House Negro kuni firfaarii gooftaa isaa nyaataa diqaalaa godhataa fi mana gooftaa isaatii keessa jiraata. Mana xaragaa fi mana miicaa fi maal jedhaa eenyummaa isaa of keessaa gateera. Cumaan nadhasaa keessaa eenyummaan isaa qulqullaa'ee keessaa badee namummaa isaa dhabeera. House Negro jedhu. Yoo gooftaa utaalloon qabe nu dhukkubaa jedhu. Gooftaa dhukkuban jedhan nu dhukkubaa jedhu. Har'a dhukkubfanneerraa jedhu. Dhukkubfanneerra jechuun gooftaa dhukkube jechuudha. Dhukkubi gooftaa isaanii dhukkuba isaaniiti. Gooftaa yoo beela'e hin beelofne dafanii waa hojjetu. Gooftaa yoo gammade har'a gammanneerraa jedhu. House Negro jedhamu. Akka maal jedhu Zaambii isa jedhanii warri Naayijeriyaadha. Garboomsaniitu sammuu namaa dhiqanii garba godhanii mana keessatti waa tokko hin beeku. Akka Zaambiitti wookii godha. Oromoon hammi tokko gaa House Negro Habashaati. Waanuma isaan itti jedhan waanuma isaan dhoqqee isaan itti darbatan fudhateetu ka'ee fiiga. House Negroodha isaan. Amma Oromoon inni sabboonaan inni ka'ee no raayitii koon barbaada. No biyya koon barbaada. No biyya abbaa kootiin jedhu inni gaa fiild Negro. Negroon kun lamaan tokko House Negroodha inni tokko fiild Negroodha. Fiild Negro amma lola biyya Ameerikaa keessatti kan muuvimentii kaasan kan lolan kan hiriira ba'an warri kuni fiild Negroodha. Warra kotonii funaan warra bakkee oolu jireenyi itti jabaata isaantu rivooltii godha. Warri kuni House Negro fi fiild Negro gidduu differensii guddaa jira. Egaa Amaarri kanuma dosaayilii godhattee matu House Negro godhattee qabatteetu jira. Isaan kana kaafatu. Oromoo warra akkasii kanatu fidaniitu bobbaasuudha. Kanaaf Oromoo kana dammasuutu barbaachisaa jechuudha. Inni House Negro sana keessaa slave mentality kana keessaa baanee akka namaatti gaaffii keenya qabannee waboo bukkee dhaabanne lola keenya itti fufne biyya abbaa keenya keessaa naftanyaa baasu. Kanaa gadi homaa eessa ga'aan jirruudha. Okay. Kan biraani maal irraa barra amma kanarra? Maal irraa barannaa jechuudha. Maal irraa baranna? Isaani amma Abiy Faan kan jedhani naashinaalizimii Itoophiyaa kana kaafnaadha. Naashinaalizimiin Itoophiyaadha inni jedhamu kaa Oromoo, Amaara, Walaayitaa, Sidaamaa, Maaloon kun walitti dhufe akka Itoophiyaa civic nationalism isa jedhamu kaa. Namni hundumtuu walitti dhufe isa akka kan Ameerikaa kana. Inni kun kan inni hojjete Ameerikaa duwwaa irratti. Ameerikaa duwwaa irratti malee eessatti biyya eessaatti hin hojjenne wanta akkasii kun. Hundumtuu walitti dhufee tokko ta'u naashinaalizimii civic national biyya sana keessatti kan biqile lolli kan ka'ee garuu ethnic nationalismii mataa keenya Oromoo nationalism Sidaamaa Walaayitaa Sumaalee isa jedhamu garaagarummaa kana lamaanii baruun irra jira. Amma isaanii sana hundumaa awwaalaniitu civic Ethiopian nationalism, civic nationalism kana kaafna kan jedhu abjuu hin jirre tokko abjuuta. Inni kun wanti sindinku Raashaa irratti hin hojjenne, biyya Awurooppaa keessatti hin hojjenne, biyya Afrikaa keessatti hin hojjenne. Inumayyuu Raashaan Soviet Unioniin gaafa inni kufe ganamatu namni hundumtu Ukraine keessatti, Yugoslavia keessatti hundumtu independence isaa declare godhe. Eessaa yaa'ee dhufe kun jedhan. Raashaan yeroo sana Sovietii jalatti gashee namni hundumtuu waa'een ethnic nationalism kun badeera. Amma Raashaa Soviet Unioniidha. Unioniin kun jabaateera kan jedhuudhaanitu waggaa 60 akkasitti waan bushee fi waa'een national questioniidha hin jiru jedhee xumuree ture Raashaan. Hin taane.
Gaaffiin kun deebi'e malee Itoophiyaanis biyya ta'an jirtu. Hinuma diigamti. Utuma maraatanii, utuma boottanii fi utuma innaataa garii jettanii iyyitanii fi hinuma diigamti. Maaliif gaaffii jabaatu jira. Gaaffiin kun hin deebi'u. Deebisuus hin danda'an. Maaliif Habashaan waan barbaade dhufa malee xarabbeezaa tokko Oromoo wajjin teessee bushuu hin barbaaddu. Oromoon Habashaadhaaf garba. Isa kaan house slave godhatteetti amma isheen kan isheen adamsitu Oromoo nationalistii isa slave isa alaati. Field slave sana ariiti. Isa qawwee fudhatee lagaliti. Isa amma dinni ishee number 1 waboodha. Dinni ishee number 1 isa qawwee baadhate. Meelaala ilmaan Oromoo. Amaarri hamma funyaanitti hidhateetu sirbaa jira. Tigreen hamma funyaanitti hidhattee sirbaa jirti. Sumaaleeni dhalli Sumaalee kan qawween baannee jiru. Maaliif Oromoo duwwaa irratti xiyyeeffatame beektu? Maaliif Oromoon lafa guddaa waan qabuufi garba Habashaa waan tureefi isaani lafa Oromoo barbaadu, biyya Oromoo barbaadu, Oromoo garboonfachuu barbaadu. Kanaaf maraatu inni isaan Oromoon tokko qawwee tokko qabachuun irra jiru jedhanii daldaltoota warra isa kaan abbaa gadaa jedhanii, isa kaan maarree jedhanii, isa kaan maal jedhanii bitanii gaditti dhiisan ijoollee Oromoo irratti. Ganda Oromoo keessa deemanii waan seenaan hin irraanfanne hojjetaa jiru. Qawwee Oromoon for the first time qabatee lafa koon ittiin difeendi godhadha jedhe keessaa guuraa jiru. Dhageessaniitti yoo ta'e yeroo mucaanii waboon sun bilbilee abbaa gadaa Sanbatoo kana waamee gaafatu nuyi warra qawwee qabu duwwaa barbaanna warra kan biraan barbaannu qawweedha kan nuyi barbaannu hin dhossine. Mee Oromoon tokko qawwee barbaanna Oromoo harkaa fuudhuu yeroo jedhee haasa'u maaluma isinitti dhaga'a ilmaan Oromoo. Sheemiin kana caale maaltu jira? Salphinni kana caale maaltu jira? Achi gadi ba'ee uummanni abbaa gadaa takka jedhe. Abbaa gadaa is nothing Oromiyaa keessatti argama. Abbaa gadaani is just nothing. Maaliif abbaa gadaani karaa Wallaggaa, karaa Gujii, lafa lolli jiru hundi isaanii hidhaa jiru. Silaa osoo nama dhugaa ta'anii jirri kuni jalqaba gaaffii kan isaan gaafachuu irra ture abbaa gadaa warra akka keenya warra biyya sana bakka bu'u hidhaadhaa yaasaa jedhu turan. Maaliif bori isaan hidhamuu danda'u? Waan akkasii illee gaaffii ishee xiqqoo tana utuu hin gaafatini akka isaan horii qawwee horiitti jijjiirrachuudhaaf fiigu isaan. Qawwee hamma kana finneedhanii horii fudhachuudhaaf. Kan baay'ee nama gaddisiisu Oromoo garboomse har'as Oromoo garboomsa. Oromooni farda Habashaa ta'etu Habashaan ittiin nu garboomsiti. Kanaga waan har'aaf qabu tuttuqeera. Maaliif Adwaan maaliif barbaachise jedhu Atamittiin Ethiopian nationalism kana civic nationalism isa jedhamu kana American type of nationalism atamitti biildii goona Ethiopiyaa lee ulaa waannetii sanatti atamitti deebifna isa jedhudha. Inni guddaan egaa isa jira isatu uffisee dhufaa jiramu. Isaani borganama unitary government sanaan gadi ba'uudhaaf na federalism kana diiguudhaaf kanaaf maraataa jiru. Isa booddee Tigiroota warra didaan kana hin jilbeenfachiifne jedhanii kan yaadanidha. Abjuu jechuu kooti. Innaa Oromoo dafanii hiikkachiisanii gara kanaatti fuula isaanii deeffachuu barbaadu. Ilaa yaalmaan Oromoo. Waan baay'ee shira baay'eetu nurratti xaxamaa jira. Shira hammana hin jedhamnetu nurratti xaxamaa jira. Guyyaadhaa guyyaatti isaanii taa'anii gibira ati kaffaltuun horii ati laattuu fi miidiyaa ati laattee fi itti dhimma ba'aniitu galgalaa ganama sirratti ta'anii hojjetu. Ati immoo shira kana beektee, shira kana hiiktee, guduunfan hunduma isaa furgaasaa isaa irraa gadhiiftee lola kee itti fuuftee bilisoomuudhaaf hin hojjettu ta'ee isa isaan sitti darbatan duwwaa eeggata ta'eennaani bara baraan bilisa ba'aan jirtu. Bilisoomaan jirtu. Bilisummaatti dhufaas hin jirtu. Kanaaf hamma danda'ametti shira nafxanyaa kana
waan isaan nurratti hojjetan kan har'a qophii isaan nu qopheessan irbaata isaan nu summii isaan nu qopheessan kana hamma dandeenyetti xiinxallee ilaallee of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Kanan isinitti dhaaba dhumarratti wal'aansoon keenya hamma dhumaatti deema. Republic of Oromiyaan hin ijaaramu. Jaallannes jibbines osoo isana hin dhaabatiin Oromoon walaba ta'e jechuun hin danda'amu. Biyya walaba ta'e tokko hamma dhaabbannutti wal'aansoon keenya itti fufuu qaba. Himmoona jabaadha.